breaking news on the war in Iran. First off, the breaking news we must tell you about is that a seventh U.S. service member has been killed in the conflict. The second piece of breaking news that we are following is that Iran has appointed a new supreme leader, and that is Mujtaba Khamenei. Mujtaba Khamenei bakka abbaasaa Ayatollah Ali Khamenei ta'uun hoogganaa olaanaa Iraan ta'uun muudamu miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Abbaan isaa leellaa USA fi Israa'el irratti raawwataniin magaalaa guddoo Iraan Teheraan mooraa isaa keessatti ajjeefamuu ni yaadatama. Gabaasa kanaa fi kanneen birootiif Omars Miidiyaa hordofaa nu waliin tura. Gaggeessaa olaanaa haaraa Iraan Mujtaba Khamenei eenyu? Gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei aleellaa USA fi Israa'el Teheraan irratti gaggeessaniin ajjeefamnaan ilmi isaa Mujtaba Khameneiin bakka isaa bu'eera. Mujtabaan jireenya ijaa keessa isa galchuu hedduu hin qabu. Aangoo mootummaa osoo hin qabaatinis tureera. Haasaa uummatatti dhiyaatu gochuu dhiisuun yookiin gaaffiif deebii taasisuun alatti suuraa fi viidiyoowwan muraasa qofaan beekama. Haa ta'u malee abbaa isaa bakka bu'aa jedhamee garuu hamii yeroo dheeraaf tureetiin jira. Odeeffannoo dippiloomaasii Ameerikaa baroota 2000 gara Wiiliksiin ifa bahee humna duubaan jiru jechuun ibseera. Akka gabaasa AP'tti Mujtabaan sirnicha keessatti ga'umsa kan qabuu fi gaggeessaa jabaa jedhamee bal'inaan amanamaa tureera. Mujtaba Khamenei filuun gochaa falmisiisaa ta'uu danda'a jechuun Ameerikaan mormiteetti. Riippaabilikiin Islaamaa kan hundeeffame sirni bulchiinsa mootii bara 1979 erga fonqolchamee booda ta'uunsaa ni yaadatama. Aayidiyoloojiin riippaabilikichaa garuu aangoon dhalmaan osoo hin taane ejjennoo amantii fi dandeettii gaggeessummaa mirkanaa'e irratti hundaa'uun filatamuu qaba ejjennoo jedhudha qabu. Ali Khamenei waa'ee hooggansa riippaabilika Islaamaa gara fuula duraa odeeffannoo waliigalaa qofaa ture kennaa kan ture. Yaada Mujtabaan hooggansaaf kaadhimamaa ta'e dhiyaachuu mormeera jechuun miseensa mana maree hayyoota tokko waggaa 2 dura dubbatee ture. Khameneiin garuu ifatti waa'ee dhimma kanaa ibsa inni kenneen jiru. Mujtaba Khamenei eenyu? Mujtabaan fulbaana 8 bara 1969 kaaba baha magaalaa Maashad keessatti kan dhalate yoo ta'u ijoollee 6 Ali Khamenei keessaa isa lammaffaadha. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barnoota amantaa Alaavii jedhamu magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessatti argamutti barate. Mujtabaan yeroo umuriin isaa waggaa 17 turetti waraana Iraan Iraaq keessatti yeroo garaagaraa si'a baay'ee waraana biyya isaa keessatti tajaajileera jechuun sabaa himaaleen Iraan gabaasaniiru. Waraanni biyyoota lamaan gidduutti dhiiga hedduu dhangalaasee fi waggoota 8 ture. Bulchiinsi Iraan Iraaqiin deeggaraa kan turan Ameerikaa fi biyyoota lixaa irratti shakkii qabu caalaa akka cimsu taasiseera. Bara 1999 Mujtabaan barnoota amantaa Shi'aa itti fufuudhaan gara magaalaa qulqulluu warra Shi'aa taatee Qoom jedhamtu deemee ture. Achirraa deebi'uun hanga ammaatti uffata abbootii amantaa isaa kan uffate yoo ta'u barnoota amantaa yeroo umuriin isaa ijoollee hordofuun isarra ture. Maaliif erga umuriin isaa waggaa 30 ta'e barachuuf maaliif akka murteesseef hin beekamu. Mujtabaan hooggansa Iraan keessatti gaggeessaa amantaa sadarkaa giddugaleessaa irra jiru waan ta'eef gaggeessaa waliigalaa ta'ee filamuudhaaf carraa hin qabu jalaa danquu danda'a. Erga dhiyootii asii dhaabbileen sabaa himaalee fi aangaa'onni bulchiinsaa Iraanitti enya qaban Mujtaba Khamenei Ayatollah jechuun maqaa kabajaa olaanaa amantiin isa waamuu jalqabaniiru. Taajjabdoonni tokko tokko dhimmichi sadarkaa amantaa isaa ol akka ka'u gochuuf akkasumas hooggansaaf kaadhimamaa godhanii dhiyeessuuf tooftaa yaadamee akka ta'etti ilaaluun dubbatu. Maqaa kabajaa Ayatollah jedhu qabaachuun sadarkaa barumsaa fi beekumsa nama tokko akka agarsiisutti fudhatama. Gaggeessaa ittaanu filachuudhaaf ulaagaaleen barbaachisan keessaa tokkoo fi haldureewwan jiran keessaa tokko ta'es ilaalama. Amma kan boqote Ayatollah Ali Khameneiin bara 1989 gaggeessaa waliigalaa lammaffaa erga ta'een booda maqaan Ayatollah jedhu kan kennameefii ture.
hirmaannaa gidduu seentummaa siyaasaa irratti ka'u. Maqaan Mojitaabaa yeroo jalqabaatiif ifatti kan ba'e bara 2005 yeroo Maahimuun Ahmediin Najaad filannoo pirezidaantummaa mo'ateettidha. Kaadhimamaa jijjiirama tarkaanfachiisu Maayidii Kaarobii Xalaa ifa gaggeessaa waliigalaa Hayatollah Ali Kaameniif barreesseen ilmi isaa Mojitaabaan karaa eegdota warraaqsaa fi milishaa mootummaa Baasichii jedhamuun akka Ahmediin Najaad mo'atuuf gareewwan amantaatiif maallaqa kennuun adeemsa sagalee kennuu irratti gidduu seeneera jechuun himateera. Waggaa 4 boodas Mojitaabaan himannaa wal fakkaatu isa mudateera. Ahmediin Najaad irraa deebiin filatamuu isaaf mormii uummata sochii magariisa jedhamuun guutummaa biyyattiitti beekamuun kakaaseera. Mormitoonni tokko tokko Mojitaabaan abbaa isaa bakka bu'uun gaggeessaa waliigalaa Iraan ta'uun bakka bu'uu danda'a yaada jedhu dhaadannoo dhageessisaniiru. Yeroo sanatti ittaanaa ministeera dhimma biyya keessaa Iraan kan ture Mustafaa Tajaddii bu'aa filannoo fonqolcha mootummaa filannoo jedhuun ibseera. Kan hordofee waggoota 7 kan hidhame yoo ta'u kunis fedhii kallattii Mojitaabaa akka ta'etti himameera. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Homaars waan hanga ammaatti nu hordoftaniif guddaa galatooma. Oduu fi odeessa birootiif Homaars miidiyaa hordofaa. Horaa bulaa deemanaa nagaatti.